Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Nagaaf nageenyi bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu. Kun sagantaa Safuu Seeraati. Har'a istuudiyoo keessa qophaa kon jiru. Akkuma argitan masarat dhaabaa kennee wajjin jira. Masi. Nagaa gaafadhu malee na ilaalta. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu siniin jennee jirra gara deebine. Har'a gaa masiin hojii na gargaarti. Dabooluu ammachuun gaariidha miti. Kanaafuu egaa harreenu ilmoo isheetti aara galfatti jedhani egaa har'a sagantaa qabnu beeksisi. Tole egaa fudhadhee jira. Egaa qophiin keenya har'aa odeeffannoo qabna. Odeeffannoo kana immoo kan nu qopheesse Illaamoo Dajanee nu wajjiniin jira. Akkasumas immoo bultee sagantaa torbee darbee dhimma dhiifamaa irratti egaa tibba kana namoonni baay'een mana hidhaa turan dhiifamaan gad dhiifamanii jiranii kutaa lammaffaasaa har'a kan itti fuftaa jechaadha. Sirrii jettee atis jirta? Jiraanis. Tuwaasuuf nu jirta? Jirra egaa jechi kun baay'atee jira garuu jirraan gaariidha numa jirra. Anillee sababan isheetiin jirta jedhee firiitu jira. Tibba darbee duute jedhanii barreessamanii turanii Facebook irratti. Duutee? Duutee toon du'e silaarra waliin arginu ture. Egaa balaa konkolaataa tasana mudateen egaa wanti sun jedhamu kan danda'e numan jira. Balaan konkolaataa gaa hammaataa dhufeera. Tibba darbee hojiidhaaf masiin gara Harargee lixa deemaatu jirtuuti kan hiriyoottan ishee wajjin balaan konkolaataa qaqqabe. Balaa sanaa wajjin wal qabsiisuudhaan egaa namoonni akka tasaa utuu oduu addaan hin baafatin hin duute jedhanii barreessanii jiranii boodatti deebina isa kana. Mee amma ispoonsaroota keenya galateeffanne. Biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa qophii kana ispoonsara godhaniirani. Kana malees manni murtii waliigalaa Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa kanaati. Kaampaaniin inshuraansii Awaashis akkasuma ispoonsara sagantaa kanaati guddaa galateeffannaa. Egaa bakka jiranitti galanni keenya isaan haa ga'u jecha gara boodaatitti immoo beeksisa isaaniis kan gadhiisnu ta'a. Ammaa fi illaamoonni tafufuure? Egaa gara odeeffannoo qindeeffatetti dabarra. Waliin turaasiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun sagantaa Safuu Seeraati. Daawwattoota keenya yeroo odeeffannoo sin biraan geenyu harka qabneetti kan jirru ollaadhuma keenya gara Keeniyaa sin geessina qalbiidhaan. Hoogganaan garii mormituu Keeniyaa pirezidantii biyyattii ofiin jechuudhaan waadaa seenanitti kan isaan jirani. Hoogganaan garii mormituu Raila Odingaan deeggartoota isaanii kan gammachuudhaan guutamanii fi kumaatamaan lakkaa'aman bakka Uhuru Park jedhamutti wal ga'aniitiin haalaan simatamanii kan isaan jiran. Maanguddoo waggaa 73 fi kanneen biroo deeggartoonni isaanii jechaadha. Bakka walitti qabamanitti gaasaan kakuu isaanii raawwatanitti kan isaan jiran. Kitaaba qulqulluu qabatanii waadaa ergeessaniitii booddees Odingaan guyyaan kun uummata Keeniyaatiif guyyaa seena qabeessadha jedhan. Tarkaanfiin har'a fudhatame tarkaanfii tokko fuulduratti deemuudhaan adeemsa filannoo waldhaatiin ture sana kan xumura kenneef akkasumas immoo deemokiraasii dhugaa biyya keenya keessatti kan dhaabedha jedhan. Egaan gama biraatiin ministeerri dhimma biyya keessaa kan biyyattii immoo battaluma sanatti egaa eebsa baaseetu kan inni jiru kunis kan National Resistance Movement jedhamu garee gurmuu Odingaa jechaadha. Garee yakkamtootaa jechuudhaan moggaasa kan inni kenneefi. Odingaan filannoo pirezidantummaarraa deebiidhaan waggaa darbee raawwatamichaadha. Isa dhiisanii erga baanitti booddee injifannoo pirezidantii Uhuru Keeniyaataan yoo labsamu fudhatama hin qabu jechuudhaan dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. Abbaan alangaa muummicha Keeniyaa akka jedhanitti Odingaan ofii isaaniitti pirezidantii godhanii of moggaasuun isaanii ganiinsa biyyaa yookaan immoo biyya ganuudhaan yakka cimaa akkasumas yakkisaallee kan ajjeechaadhaan adabsiisu ta'uudha kan isaan dubbatanii. Waajjirri pirezidantii Keeniyaa torbee darbee tarkaanfiin kamiyyuu seera Keeniyaatiin kan ilaalamu ta'uusaa dubbachuudhaan Odingaa akeekkachiisuun isaanii kan yaadatamudha. Aangawoonni deeggartoota Odingaa irratti gaazii mimmaansu kan immoo kan mimmaan boossisu bifa
biifuutiin akkasumas immoo poolisoota hedduu bobbaasuudhaan tarkaanfii fudhachuu danda'ama jedhamee ture sirna kakuu Odingaan raawwataman kanarratti haa ta'uti garuu waan isaan raawwatan akka hin jirre odeeffannoon kan mul'isu. Odingaan jalqaba amajjii irratti gaa ibsa kennaniitiin mootummaa finciluu yookaan immoo Keeniyaa keessatti yookaan immoo Keeniyaan biyya alaatti mootummaa hundeessuun akka barbaachisu dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. Odingaan amajjii 31 hirbuu ergaa yookaan immoo waada erga sirniitiin booddee maqaa tiwutarii isaaniillee pirezidantii Riippaabilika Keeniyaa jechuudhaan geeddaranii kan isaan jiranii. Mootummaa biyyattii bulchiinsa pirezidantii Uhuru Keeniyaataatiin immoo muudama Odingaan raawwatan kan kallattiidhaan laayivii yookaan immoo tamsaasa kallattiidhaan televezyiiniiwwan dabarsuu danda'an jedhetiin shakkee sadan isaanii cufee jira. Kunis Citizen TV, KTN TV fi akkasumas Nation TV kan jedhaman kunneen cufamuun isaanii kan dubbatamedha. Haa ta'utii garuu sana booddee manni murtii olaanoo biyya Keeniyaa TVwwan kunneen akka irra deebiidhaan banamanis ajaja kenneeti kan jiru. Odeeffannoon qabanni kanuma. Yeroodhaan malatee kan hirkoo tolfate yoomiyyuu rafee bula yaaddoo obbaafate hirkoo gaariin kamii jedhee kan gaafatu ani ragaamba Awaashaa filatu. Inshuraansii Awaash filachuun yaaddoo obbaafachuudha. Abbaan umurii dheeraa kaampaaniin inshuraansii Awaash yeroo ammaa kan dameelee isaa guutuu biyyattii keessatti 44 ga'uudhaan teekinooloojii odeeffannoo ammayyaa wal qunnamsiisee tajaajila inshuraansii si'ataa kennaa jira. Awaash. Kafaltii beenyaa bu'aa ba'ii tokko malee raawwachuu isaatiin kaampaanii maamiltoonni itti boonan ta'uu danda'eera. Bakka Awaash jiru hunda wabiin jira. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Odeeffannoo booda walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa qophiin Safuu Seeraa televezyiinii OBN waliin ta'uudhaan kan qopheesse Piromooshinii Zinnaash Olaaniiti. Egaa hanga dhumaatitti waliin turas ni jenna. Gara qophii keenyatti aantaa dabarra. Dhimma seeraa hundarratti yoo gaaffii qabaatan anaa dhufuun isaan simannaa. Lakkoofsi bilbilaa keenyaa 0928317679 safuuseeraa@gmail.com immoo iimeelii keenya oromiyaa@yahoo.com akkasuma iimeelii keenya nuun ga'uu danda'u. Egaa kanneen itti fayyadamuudhaan yoo heloo nuun jedhan isaan keessummeessina. Egaa qophii keenya kana biyya keessas biyya alaas ta'anii kanneen nu hordofaa jiran teessoo keenya amma ati jette kanaan nu qunnamuu danda'u. Qophii keenya ammas dhufee jira. Seerri kun utuu barreeffamee hojiirran oliin dura Oromoon seeratti bulmaata ofiisaatii qaba. Safuu qaba jennee dubbachaa irraa sagantaanis sagantaa safuu seeraati. Mee nama tokko kaasanii waanuma ta'e tokko qarqaruma ishee qabatanii FB irratti teekinooloojiin argameera jedhanii barreessuun kun gara fuulduraatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Waanuma kee wajjin wal qabatee gaafa laallu ammati hin kufte konkolaataadhaan. Duuteetti jedhanii barreessuun kun haadha keef, abbaa warraa keef, hiriyoottan keef, daa'imman keef haala sanaan du'a kee dhaga'uu qabutuma ta'ee rabbiin jedhin malee. Safuudhaa kun, seeradhaa kun akkamitti ilaalte kan? Egaa Oromoon akkas hin godhaa? Hin godhu. Oromoon yeruma waa tokkollee si jalaadu nama dhiisi horiin yoo si jalaadu akkaataa itti ibsatu qaba, sa'aatii qaba, yeroo qaba waan ta'eef. Akkatti sitti mu qaba. Akkatti sitti mu qaba. Hinduu ta'uun jedhu. Hin dadhabdeedha. Jechichumoo? Akka carraa ta'ee oduun kun haadha koo bira ga'ee ture. Kunoogaa? Egaa dhiibbaa dhiigaa odoo qabaattee nama duuti ture. Baateerti kun egaa gaarii miti. Aadaa keenya keessas hin jiru waan ta'eef waan dhageenye tokko otoo hubatiin otoo hin qulqulleessin haasa'uun kun admaleedha. Admaleedha. Gara seeraattis yoo finne immoo amma fakkeenyaaf namni tun du'e jedhamee irratti barreeffame kun nama isa barreesse sana seeraan utuu gaafate yoo. Otuu gaafatee maal jedhu laata? Gaafatta? Ani ofii koof miti namoota jechuun namoonni si rifatan jiranii namoonni waa'ee kee akka waan badaa dhaga'uun barbaadan baay'eetu jira waan ta'eef ani isaaniif hin gadde waan tokko otoo naasa'in otoo barreessin hin dura otoo qulqulleeffannee gaariidha yaadeedhu kaasuun barbaada. Santu seera, santu aadaadha, santu safara qaba, santu safuu qaba waan ta'eefi of eeggachaatu waan tokko barreessine yookaan immoo dubbanne gaarii ta'a jechuumaa fi qabxiittaa nutti yeroo dabarru dhimma dhiifamaa sanadha.
Egaa tibba kana namoonni baay'een dhiifamaan mana hidhaa keessaa gad dhiifamanii jiru. Kanneen jiranis jiru. Egaa gara fuulduraatti kanumatti deemu natti fakkaata. Kun immoo egaa baratamuu qaba. Kitaaba qulqulluu irratti maal jedha seete? Yeroo 77 dhiifama walii godhaa jedhanii natti manan illee dubbisee tontaan. Akka luba wayiisii gochuu barbaada. Namni tokko yoo balleesse yeroo 77 yeroo 77 dhiifama gootee fi uumaa miti. Rabbi birattis nama birattis fudhatama qabachaan. Kanaafuu dhiifama walii gochuun walitti dhufeenya cimsa. Akkuma mootummaan jechaa jiru kana dhiifamni kun walitti dhufeenya silaa uummanni fi mootummaan qabu kan cimsu ta'a. Olaantummaa seeraas mirkaneessa jedhaniitu kan isaan dhiifama kana godhani. Kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan mee tibba darbees beellamni jira ture gaafa 28. Beellamni kun kan obbo Baqqalaa Garbaafaa ture. Dhimma obbo Baqqalaa Garbaafaati. Yeroo darbe dhaddacha jeeqxan jedhamanii baatiin ja'a irratti murtaa'ee ture. Sadeen gardaa irrattis ammas dhaddacha jeeqxan jechuudhaan ammas baatiin ja'a adabbiin irratti murtaa'eera. Dhimma adabbii dhaddacha jeequu kanarratti seerri akka biyyattii maal jedha? Waan jedhutu jira. Keeyyata 449 irratti akka jedhutti firdi beetan madfar jedha. Garuu dhaddacha jeequun yookaan firdi beet madfar inni jedhamu kun maal jechuudha tu jedhamee hiikame gara fuulduratti ogeessa irratti hirmaachisnee ogeessi sirriitti tarreessee kan nutti muta. Garuu abbaa seeraa hojiirra jiru haala kamiinuu kan arrabse, kan jeeqe, kan qoose yookaan kan itti dhaadatee jedha. Kun ta'eera isa jedhu. Egaa dhimma isaaniitiin wal qabatee yeroo lammaffaatiif murteen ji'a irratti darbeeti jira. Kanaan wal qabatee egaa ogeeyyota affeeruudhaan yeroo itti aanutti jechaadha sagantaawwan keenya itti aanutti. Hubannoof akka ta'u ummataaf kan ta'u ta'a. Ammas beellamni galmee kanaa gaafa 28tti beellamameera. Gurraandhala 28 jechuudha. Baatii tokko booda jechuudha. Baatii dhufu ta'eera. Kanaafuu kanuma jennee bira darbuu barbaanna bal'inaa waan hojjennuuf gara fuulduraatti amma gara qabxichaa nuti yeroo dabarru kan dhimma dhiifamaa irratti gara biiroo haqaa Oromiyaa deemne. Sadarkaatti aanaa hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaatitti abbaan adeemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'a dhimma kanarratti waan isaan jedhanitti dabarra nu waliin turaasiniin jenna. Yeroo lamatti kan nama dhiifamni godhamee bahame jechuudha. Dura namni baheera. Ammas immoo tibbana kana namoonni 2345tu bahan. Ulaagaan taa'e sun jechuudha. Akka federaalaatti ulaagaan taa'ee jira. Akkasii amma fakkeenyaaf nama qaama miidhaa qaamaa cimaan geessisne nama bu'uura dinagdee irratti miidhaan geessisne kana kan jedhu tokko taa'ee jira. Ulaagaa sana eegameetu amma kan bahame jechuudha. Amma naannoo keenyatti ulaagaan nu eegne ulaagaa lama qofa. Tokkos nama lubbuu namaa irratti miidhaa geessise sun yoo akkuma amma gadhiifne nama namni irraa du'e jira bakka sanitti hoggaa bahee rakkoon uumamuu waan danda'uuf karaa biraatiin haga dubbiin dhumutti san baasuun sirrii miti ka jedhu amane naannoon keenya. Lammaffaas nama miidhaa qaamaa cimaa namarraan gahe ka ija nama balleesse ka miila nama cabse waan akkasii sunis yoo jiraate wanni sun deebi'ee rakkoo biraa uumuu waan danda'uuf karaa biraatiin haga laallamutti nama kana hiikanii gadhiisuun isaafis ammoo nageenya naannootiifis rakkoo waan qabuuf waan sun akka turu godhameera. Kanarraa kan hafe garuu wanni qabeenyaa wal qabatu hokkara baroota darban kana keessa ta'etti nuyi lubbuun namaallee baay'eetu dhaba. Qabeenyis baay'ee bade. Qabeenyi bade sun nu marara garuu immoo nama nuun gahu wanni sun. Waan san hundumaa lubbuu namaallee ka darbe dhiisaa jirra waan ta'eef nama qabeenya balleesse hin dhiisnu jechuun sirriin ta'u. Qabeenyi nu marara of course biyya qabeenya hin qabne hiyyeessa qabeenya baay'ee horuu nu barbaachisa gana zen qabeenyaaf gatii hin kennina garuu immoo nama caalaa qabeenyaaf gatii hin kenninu nama nu caala nama iyyuu immoo hin dhabne sanuu dhiisnee bira darbaa jirra. Maaliif akkuma pirezidaantiin keenya jedhan duuba laalaa fuuldura deemuun hin danda'amu. Pirezidaantii lammaan akkas jedhan kun maal jechuudha? Wanni kaleessa bade baay'ee dhabeeti. Wanni kaleessa bade
wanna kaleessa bade san qofa teenyee yoo laalle yoo isuma lakkoof fuuldura deemuu hin dandeenye. Isa dhiifne waan gara fuulduraatti gaarii hojjechuu dandeenyu irratti fuulleffannee wal qabannee jijjiiramaaf fuuldura deemuu nu barbaachisaa yaada jedhurraa kaanetti waan qabeenyaa sana achuma dhiifne. Ka lubbuu namaa sanuu wanni dhiisneef wanni amma qabnee tursinuuf dhiifamni saniifuu hin barbaachisu jechuurraa kaaneeti miti. Wanni sun yoo amma gabbahe deebi'ee rakkoon biraa dhalatu waan danda'uuf. Rakkoon sun immoo rakkoo tokko furuu irratti deebitee ammas rakkoo biraa dhalchuu waan hin qabneef. Akkaataa deebi'ee rakkoon lammata akka hin kaanetti dubbii fixuuf waan barbaanneef malee sanuu dhiifama dhoowwachuuf miti. Akkasitti. Baay'ee gaarii. Itti fufiinsi isaa maal fakkaata Botaayee? Haalli kun. Itti fufiinsi isaa akka amantaa naannoo keenyatti ammaan booda naannoon keenya naannoo dimokiraatawaa ta'a. Bulchiinsi keenyas bulchiinsa gaarii bulchiinsa sirrii ta'a. Namni gaafii qabu karaa seeraa akka fedhetti yeroo fedhetti sirna eegee seera eegee gaafata. Saniif immoo qaamni sadarkaan jiru deebiin kenna. So saniif mirga gaafatanii hidhamuun hin jiru hokkarri illee hin jiraatu inni amanna. Namni keenya wal ta'ee wal dhaggeeffatee nagaa naannoo isaa hin eeggata seeraan bula. Waan barbaan hundumaa walumaan wal taanee wal dhaggeeffannee hojjenna waan ta'eef lammaffaa akka kanaan duraasan namni seera cabsee odoo karaan seeraan bal'ifne daandii seeraatiin namni waan barbaadu mormuu waan barbaadu deeggaruun akka jiraatu hin bal'ifne. Poolisiin keenya manni murtii keenya abbaa langaa keenya niwutiraal ta'ee akka institushiniititti hin dhaabbata. Sun nama kamiifuu wal qixxee ta'a. So gaafiin karaa seeraa gaafatamee karaa seeraa deebii argata yoo ta'e namni hokkara waan seenuuf hin qabu. Hokkara yoo seenuu baatan ammoo hidhaan illee gaafii mirgaa gaafachuudhaan waan tokko achirratti kallattii saniin mormiin dhufee rakkoon hin dhufe inni amannu jechuudha. Hin jiraatu hin cita. Namni jaalatee rakkoo keessa seenu. Daandiin inni karaa seeraa ittiin gaafatu mirgi isaa olaantummaan seeraa naannoo keenya keessatti yoo kabajame wanni hokkarri ka'uuf hin jiru. Namni isa dhaggeeffatu yoo jiraate. Namni isa dhaggeeffatu bulchiinsi isa dhaggeeffatu yoo jiraate namni ganaa hin hidhamu. Karaa seeratiin waa hundumtuu dhumataa. Dimokiraasiin akkuma nuyi kaleessa aadaa keenya ta'e sanitti lafa qabsiifna. Namni kanaaf immoo namni hundumtuu hawaasis qaamni mootummaatis san sadarkaan jirus akka rakkoon akka kaleessa keessa turreessu nutti hin deebin wal dhaggeeffatee namuu seeraa fi seeraan sirnaan wal dhaggeeffatee deemuutu irra jiraata. Kun yoo jiraate immoo hidhaan hin jiru jechuudha. Akkan. Egaa kun ta'ee jechuudha. Fooyyeensa sirna haqaa keessatti gahee inni qabu. Waan nuti waan isin amma haasoftan hundumtuu gama kanaan duuba laalaa fuulduratti deemuu dhiisuun keessumaa immoo namni mirga saba isaatiif mirga lammii isaatiif mirga ofii isaatiif gaafate akkuma hoolaa qabamee hidhamuu dhiisuunsaa reebamuu dhiisuunsaa ajjechaan irratti raawwachuu dhiisuunsaa fooyyeensa sirna haqaa keessatti gahee inni qabu. Gaafii gaarii amma kaafte maaliif namni yoo mirgi isaa kabajame mirgi nama hundaatu yoo kabajame seerri hin cabu. Yoo mirgi nama hundaa kabajame seerri hin cabu. Namni waan seera cabsuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf mirgi kabajamuu jechuun olaantummaan seeraa dhufu jechuudha. Olaantummaan seeraa gaafa dhufe sirni haqaa keenya walumaa galatti qajeelaa walqixxaataa deema jechuudha. So nama kanaan dura hokkara keessatti karaa adda addaatiin hidhaa seene san achi keessaa baasuun lammiidhaaf lammii walitti araarsu jechuudha. Araara buusa naannoo keenyatti. Araarri gaafa bu'e wanni hundumtuu seeraan deema, sirnaan deema, tartiibaan deema. Zen haqi keenyallee hin jallatu jechuudha. Gaafa namni rakkoon jiraachuu baate, waci gaafa jiraachuu baate, namni hundumtuu mirgi isaa eessatti gaafa dhabe karaa ittiin gaafatu, bakka itti gaafatu, bakka itti deebii argatu. Wanni kunoo tartiiba qabate sirni haqaa qulqullaa'ee, sirni haqaa qajeelee, haqi lafa qabate wanni jedhanuu kanu. Kanaaf ammatti wanna baay'eetu akka jallatetti jira. Waan baay'eetu akka jallatetti jira. Boruma ganama haqi kun lafa qabataa jenneellee waadaa seenuu hin dandeenye. Waan baay'ee ilaalcha irratti ilaalchi namaa akka namitti waa laalu mana amaltummaadhaan wal qabatee wanni jiru jira. Waan baay'eetu jira. Waan sanii wajjin wal qabatee wanni sirratu baay'eetu jira. Haa ta'u immoo walqixxummaan illee wal qabatee wanni wal darbe baay'eetu jira. Namni hin qabne namni saamee hore guute namni immoo odoo qabu dhabee jira. Waan baay'eetu wal darbe. Qabeenya isaa dhabee. Waan baay'eetu wanni kun boruma ganama oluma ka'ee akkanumatti sirrata jechuu miti.
Garuu immoo wal dhaggeeffachuun seeraan deemuun gara tokko wal maddii ta'anii dubbiin kun asiin jedhanii hookkara keessaa bayanii namni hundumtuu qaamni mootummaatis hawaasis wal dhaggeeffatee karaa tokkorraan deemuun waan kana borutti qajeelchuu irratti wal ta'anii wal faana deemanii qajeelchuu irratti wanni kun gahee guddaa qaba jechuudha. Gaafa wal dhaggeeffatan waan gaafatan gaafii tokko gaafatanii deebii tokko waliin argachuun achiin dhufa jechuudha. Sirniin dhufa jechuudha. Waciin dhufa jechuudha. Namni waan tokko odoo dubbatu wal dhaga'uun dhabu jechuudha. Tartiibni gaafa dhufu gaafa kallattii saniin deemame wanni barbaadamu hundumtuu hin dhufu. Olaantummaan seeraa hin dhufa, walqixxummaan hin dhufa, heerri hin kabajama. Heera kana gaafa kabajame haqi jennu sun immoo deemsa keessa dhufee lafa qabata jechuudha. Kanaafuu wanni amma goone kun deemsa haaraa amma jalqabne kun fooyya'insa sirna haqaa keessatti sirni haqaa keenya akka inni malaammaltummaarraa bilisa ta'u, akka inni loogiirraa bilisa ta'u, akka inni dabarraa bilisa ta'u gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Namni ammas keessaa bahu kunis maatiin isaatis waan kanaaf tumsa jechuudha boru. Gaafa immoo namni hundi waan kanaaf tumsu olaantummaa seeratiif gaafa tumsu seerri kabajamuun isaa waan hin oolle ta'a jechuudha. Haqni nama maraaf. Tajaajila haqaa haqa qabeessa ta'e argachuun mirga. Qaqqabummaa fi haqa qabeessummaan tajaajiluun ammoo dirqama. Kunoo dirqama keenya baachuuf teeknooloojii ammayyaan dabaallee isin tajaajiluuf qophoofneerra. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Kun e-faayiling jedhama. Kana booda iyyannoofis ta'e oliyyannoof oliif gadi hin deemtan. Bakkuma jirtanitti faayila keessan banattu. Moobaayila keessan irraa ergaa gabaabaan gara 8636tti jettanii bakka duwwaa hambisuun lakkoofsa galmee keessanii galchitanii erguun mana keessan teessanii dhimma keessan hordoftu. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Yeroo fi maallaqa keessan sirriitti qusattu akkuma saqaamaan deemtaniitti tajaajila haqaa sirriitti argattu. 888 bilisaan bilbilaa. Haqaaf haqaan kottaa. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Kun qophii keenya Safuu Seeraati. Ispoonsaroonni keenya mana murtii waliigalaa Oromiyaa, Biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa, kaampaanii inshuraansii Awaash. Egaa ispoonsaroota keenyadha. Kaampaaniin inshuraansii Awaash maal isiniin jedhe seetan? Gamoo bareedaa isaa ijaarrattanii keessa jiraachaa jirtu yookaan immoo kireessaa jirtu laata? Maarree yoo kana ta'e nutis baay'ee gammanna. Garuu waan tokko hin dagatinaa jedha. Egaa wabii amansiisaa qabaachuu yoo barbaadan kaampaanii inshuraansii Awaashitti koottaati qabeenya keessaniif immoo waan wabii isinii ta'u nuti isinii jirraa jedha. Mana keessan keessatti yeroo nyaatni bishaatu akka tasaa siliindariin yookaan wanti boba'u kan biraa yoo abidda kaase isinitti hin fidin malee anawaas jedha kaampaaniin inshuraansii Awaash. Kaampaanii inshuraansii Awaashii fi ispoonsaroota keenya kan biraas guddaa galateeffannaa. Bakka Awaash jiru hundaa wabiin jira. Ammas qabxiittaa nuti dabarra. Isa dura garuu beeksisa daawwannee deebiin masi. Wayyee. Tole. Kun sagantaa Safuu Seeraati. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa walqixxummaa koorniyaa hawaasa keessatti idileessuun dubartoota maxxantummaa dinagdee jalaa baasuuf gareewwan wal gargaarsaa fi qusannoowwan adda addaa irratti hirmaatanii dubartoonni dhibbeentaan lakkaa'aman abbaa miliyoonaa ta'aniiru. Bara 2010ttis kana caalaatti hojjechuudhaaf onnateera. Daa'imman maatii dhaban dhaabbata tursiisa daa'immanii keessatti tursiisuudhaan aadaa guddifachaa uummanni Oromoo qabu babal'isuudhaan hawaasni guddifachuu akka danda'uuf haala mijeessuu fi daa'imman maatiirraa adda ba'anii daandiirra jiraachaa jiran gara maatiitti deebisuuf biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra ga'uuf ammoo bilisaan 8722 bilbilaa jechaa ispoonsera kabajaa sagantaa Safuu Seeraa ta'uu isaatiif gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa. Qophiin keenya har'a akkami daawwattoota keenya egaa ammas hin xumurre akkuma itti fufetti jira. Balaan konkolaataa ka'umsa qaba. Konkolaachisaadha moo ariitiidhaan oofuu ta'uu danda'a. Of eeggannaadhaan oofuu dhiisuu, dagannoodhaan oofuu yookaan immoo daandiinis sababadha. Yeroo tokko yookaan immoo konkolaataan bakka biraatii dhufe isinitti seenuu danda'a. Maalinni akkati yaaddetti akkati ilaaltetti jechuudha. Egaa
dhimmichillee warra inshuraansiitiin illee qabamee jira. Dhimma seeraatiinis qabamee jirudha. Akka natti fakkaatutti garuu karaan suni tiraafikootas gaafadheen ture. Eegasiis isaan dubbisaatiin jira naannoo sanatti. Maaliif guyyaa guyyaatiin keessattuu tibba kana balaan konkolaataa haala nama ajaa'ibsiisuun baay'ateeti jira. Egaa bakka jirru hundatti egaa adaraa ofaa eegnuun jedha. Kanneen konkolaachisanis jechaadha sumaanii. Garuu maaldhaa karaan suni karaa paarkii Awaashirraa jalqabee hanga Ciroo geessutti karaan suni xiqqoo bu'aa bahii qabasi konkolaataawwan gurguddaatu karaa sanarra deema waan ta'eef qalama lafarra dibaman akka zeebraa akka bifa adda addaatti addaan ciccite kanas hin qabu. Mallattoo tiraafikaa homaayuu mallattoo tiraafikaa hin qabu. Tabba ta'uusaa sana booda wantoota jiran irraan gadheera of eeggadhaa aan jedhu sun hin jiru. Kanaaf karaa wal mammaramaadha kan jedhu sun siruma saayin yookiin mallattoon tokkoyyuu hin jiru. Kanarraa ka'uudhaan egaa guyyaa guyyaatti balaan inni egaa karaa sanarratti qaamni dhimmi ilaallatu biiroon dhimmi ilaallatu kanas xiyyeeffannootti kenne yeroo gabaabaa keessatti waan salphaadha waan ta'eef qalamni suni maalidha qalama yeroo baay'ee abbootii qabeenyaa naannoo san jiru irraa kadhatanii hin dimna naan jedhanii jiranii tiraafikiin amaan jedhamu naannoo sana garuu immoo orijinaalii waan taaneef yeroo baay'ee hin badaa waan baduuf siruma kanarratti illee akkaataa itti gargaaruu dandeenyuun yaadaatiin jira jechaadha namoota qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin ta'e kanaaf bu'aa bahii akkas karaan suni waan qabuuf konkolaachisaan keenya immoo karaa sana mijataa miti oliif akkasitti deema sana booda yoo deemu kontirool gochuu dadhabe mariisaa jecha marii sana to'achuu dadhabe karaan nuti deemnu karas ture deebi'ee duubatti yoo dhufu duubaan immoo ayisuuziin biraa dhufte konkolaataa keenya akkaataatti dhooftetu jira. Egaa mucaan tokko haga ammaas hospitaala keessa jira. Hospitaala Adaamaa hospitaala Jeneraalii Adaamaa keessatti yaallamaati jira. Ejersa jedhama artiistiidha innis. Egaa hojii dookumentariitiif deemne kana jechuudha kanan danda'u jechaadha. Kanaaf jirran duune. Tole himatamtee beektaa? Beeku. Himatamee sin beeku. Amma seeraan sodaadhaa jette. Utuu amma si mudate jechuudha. Dhimma itti himattu addaa yoo si mudate. Inni himattamoo dhimma isaati. Akka barbaade haa ta'u. Ani manuma murtiin dhaabadhette. Abukaatoon nama giftii qaba. Abukaatoo soo dhaabdeeti keessa seenuun kenna fubar. Dirqamadha. Waan hin beekne abukaatoon ati isatti hin beekne eessaa sii fidanne. Ani itti makaa abukaatoo kootti. Yeroo itti himattu dhawaata seericha keessa seenta jechuudha. Si galee namti akkam goota? Maanan godha yoo gaaffii ulfaataadha. Dhimmichi yoo baay'ee ulfaataa ta'e ofuma koon itti deema. Yoon dhugaa qabaadhe taate dhugaa sana gadhumaatitti ittiin deema. Haalli hojii keenyaas hin beekta baay'ee waan olii gadi kaannee jiraannuuf egaa abukaatumaan itti ergaa. Abukaatoo namayya. Garuu walumaa galatti seeran sodaatta. Baay'ee nan sodaadha nan kabaja nama seeraati. Tokko lamadha sanaan adda seera sin cabsu seera baay'een kabaja. Namoonni bilbilaniiru isaan keessaa muraasa isaanii adde baay'isee dhugumaa aanaa dandiiti. Dhimma guddifachaa irratti kan isin kaastanii fi giddugala guddifachaa daa'immanii tokko kaasaa turre kan magaalaa sabbataa jiru. Isarra ilaalanii daa'ima guddifachuun barbaada jedhaniiru. Nutis gara sanatti bilbilee turre adde baay'isee yoo nu daawwachaa jirtu ta'e bilbilee hin danda'ama. Garuu ulaagaatu jira jedhameera. Ulaagaa sana guuttanii jennaan daa'ima fudhachuu dandeessu. Nu qunnamtanii nuti immoo gara sana sin geessine daa'ima kana fudhachuu akka dandeessanidha. Aanaa dandiitii kan nu bilbilame. Torban darbe sagantaa keenya daawwachaa kan turan keessaa abbaa seeraa mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan ta'an obbo Xurunaa Rafeeraa dhimma yuunivarsiitiiwwan adda addaa mana murtii wajjin ta'uudhaan tajaajila seeraa bilisaan kennaa jiru jennee kaasnee turre. Manneen murtii kan biraa hin jiru keessumaa mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee hin jiru jedhee dubbadheen ture. Dafinoo yookaan immoo wiixata dheengaddaa. Dilbata sagantaan keenya darbee wiixatarraa jalqaba jedhanii odeeffannoo nuun ga'aniiru. Obbo Xurunaa guddaa siin galateeffannaa. Namoonni tokko deemnee gaafanneellee yaada kan nu kennuu didan jiru. Bilbila kan nu jalaan kaasne jiru. Yoo bilbila kaasanis immoo yaada kennuuf kan hin eeyyamne jiru. Isaan kun garuu ofii isaanii bilbilanii kunoo nuti hojii jalqabuuf jenna. Mana murtii keenya jiraati uummanni akka itti fayyadamu odeeffannoo nu dabarsaa jedhaniiru waan ta'eef guddaa isaan galateeffannaa. Mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee
tajaajilli gorsa seeraa bilisaa jira jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinnee wajjin ta'uudhaan. Egaa daawwattoota keenya yaada isaanii nu kennan hundayyuu guddaa galateeffanna. Qophiin keenya safuu seeraa egaa har'as gara xumuraatti qophii beeksisaa kan turre masarat dhaabaa kenniif Zinnaash Olaanii Doorsiis istuudiyoo turreerraa isinis bakka garaagaraa teessanii akka nu daawwachaa turtan shakkiin qabnu. Illaamuunis nu waliin ture. Illaamuunis jira. Waan nu wajjin turtaniif, waan nu daawwattaniif, waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffanna. Baay'ee isin jaalladha. Horaa bulaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Nama torbanii nu haa taasisu torban walitti deebina. Nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa.